السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم بغسنينجي كمبرنا كمبريدو ربي نتينا هاغدو وغان اتسين هادي بيسو كنو رمضان جيني جرا هوندا كيسن بغسنينجي سين جنة كناف افني بغسنينجي بغنونجي ولومان هوندي كينيا يچودا اكسما هورفوني امانتا كريستاس كيسانيس ربي نتين هاغا وجنا aborrofoni amanta muslima hundi kesanu baga somo gatin isin ge nama some irra wan keri argatu nama wan gari argatu rabbi sin hagodu jini jararamat erga jedeme ararama karanna hundi kesanu kara jirtani difam wal gafda namni walti mufatti wal mufachistan wal ballestan yojratan anis difam أزاي. أفونا نلا جندي. أفونا نلا جندي. أسمع جل كبير. أنا أسمع جل كبير تندرا ما لفيفي. منو ما دري يقولني. أكسيتي بقيتي نسينجي أمتا مسلمة هندي خسنو خا الدنيا نرى جرتان هندي خسنو بقيتي نسينجي رمضان كريم ورقوتو أمتا ديبو نوها. آمين. آمين. Akkasuma maatii keenyas bakka jiranitti baga ittiin isiniin gahee isiniin jannaga. Hunda keessanuu yaa maatiin keenya firoottan keenya ahliin muslimni hundinuu baga isiniin gahee baga nuun gahee. Akkuma isiniin jedhe dhiifama wal gaafachuun keessaan warri akka isaan namni wal buufachiisan miseenjaraanis ta'e oguma gara hundaanuu afooyinaanillahi yoo si buufachiise dhiifama naaf godhi jettanii waliif erguun dirqama maaliifuu jini erga ji'a araaramaas jedhame ji'a araaramaa keessa immoo namni hundu araarama wal gaafa dhiifama wal gaafata jechuudha. Kanaaf akkasuma immoo ramadaanis yoo akkas ta'e ho'ina qaba yoo akkas ta'e bareeda yoo akkas ta'e gara hundaayyuu maaliin ramadaanaa jedhan sun mul'ata jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu wantoota kanaa kanarratti jajjabaadhaa ji'a ramadaanaa kana keessas waan garaagaraatiin isin wajjin jira hin dhabamu hin bannu waan dandeenyuun garanaan والبابو هارسنا يجوا جارو رانا كان كيساتس مالي كو كيجيمني دباموس يجوا داغا وانت أكا فرانكي مالي والكي وانت بولانسون لي دباموس غرو وانتو تبراتي وجمان جرا يجوا جارو رانا كان كيسا أكاس مامو غافي توكو اسمي كوبيسو كيس أكاس ميادك أم نغافي ديبي جنيتين وانا أما منتي كيسا والكباتي ومارجيني وما كيسا ولا كيسا وينا هم دافوك مدران بيكمو كناف هوندي كيسانو هم بدينا جاء كان كيسا كسم جيني كن جاء كهري تلا كان توس أكسم والبوار سونيس وان تكون والرابع برد سونيس وان مجرو وان تيب أكسم نورفا ما جد والبوار سون والبرسيسون وان برنوت تو فكين يا فم مجين حالة سامبوسا حالة بسكوت تجارة وان تكن اسمي جاي دلقات جرتيه شو لا كنا كموس برنوتا يوم تنديشني kunis barnoota jechuudha garaafu baga isin gee hamma irra deemeetiin maal taate samoonii akkanuma goggodhaanii mee koomantii irratti hundi keessanuu yoo isin muufachiise dhiifama siif godhee jira jedha ani hunda keessaniifuu dhiifama isiniif godhee jira atis hunda keessanii fuudhifama godheetiin jira. Yaa hunda keessanii fuudhifama isiniif goonee jirra. Isinis ammoo dhiifama isiniif goonee jedha koomantii irratti barreessaa. Afoonaan illaa. Afooyinaan warri. Maal hin beekamu bara nama. Hin beekamu. Akkamitti akka namatti balleessitu akkamitti akka nama muufachiistu hin beektu. Akkuma tasaa nama muufachiista jechuudha. Kanaaf yoo nama wal harkeen nama muufachiisa. Kan wal harkuun jiru. Haasawuma keetiin nusitti muufachuu danda'a. Yeroo viidiyoo marratti haasawitu. Yookaan wanta koosii muufachiisuunis muufannaadha. Yaa mungkin ta'uu danda'a saniifuu afoonaan illaa. Dhiifama isiniif godheetiin jira. Anis dhiifama isiniif godhee jira. Hunda keessanuu isinis dhiifama siif goone abdii dhiifama siif goone magee yoo sitti muufachiise yoo siif balleesse atis dhiifama naaf godhi kan jedhu barreessaa. Maaliif dirqama erga jiini kun ji'a rahmataa ji'a araaramaa ji'a dhiifamaa ta'e dhiifama wal gaafachuun ammoo akkasuma akka amantaa muslimaatti yeroo hundaayyuu yeroo jiini ramadaanaa kun dhufu namni hundiyyuu balleessaa duraan balleessan irraa toowwata rabbiin kaati yaa rabbii naaf dhiisii wantoota akkana balleessee jira kan jedhu wantoota gargaraarraa nuti sheeka taanee sun ta'in waanuma beeknu irraa
isnitti himnaa jechuudha. Sheekar hundi jedhina. Oma khayri Ramadan ni qabu san arkatu rabbi Ramadan. Amiin. Du'aayi nu godha. Godhi mee du'aayi inti sana bara majabdu godhi mee du'aayi nu godhi. Wallahi godhi. Amiin jenna nuti. Amiin jennee jira nuti. Godhi gaa. Amiin jennee jira. Du'aayi godhi jechuun bara waan salphaadha bara. Jalme. Si jala amiin jechuun jira yalla jee. Harka galtee. Yaa Rabbi khayri hunda nu dhageessi. Yaa Rabbi khayri jiini kun qabu nuuf kenni. Yaa Rabbi maatii keenya warri keenya uummata biyya keenya hunda nagaa nuuf godhi. Yaa Rabbi nutis yaada muraada keenya hundaa nuuf guuti. Yaa Rabbi nuuf guuti. Yaa Rabbi haadha manaatiyyas ji'a sadii to'afee fi ji'a sadiin kan akkasii nagaa fixu godhi. Yaa Rabbi mucaa bareedaa, mucaa saaliyaa, mucaa amala qabu, mucaa gaarii nuuf kenni. Ilma gaarii. Amiin. Godhi amma. Aziz gori amma du'aayi. Tataraachi sillaa godha. Rabbii. Maal du'aayi kun dadhabdaati du'aayi jechuun. Amiin si jalaa jira isaanis amiin si jalaa jira du'aayi godhati. Angaruma keessatti hin godhu beekaa. Maal waan umra dandeettu irraa bar du'aayi jecha afaan lama jecha lama yoo dubbatte gayaadha. Akkasii ni jaran jecha lama yoo du'aayi yaa Rabbi akkana nu godhi Rabbi akkana isin yaa godhu yoo jette gayaadha. Rabbi khayri Ramadan kun qabu Rabbi nu harkatu. Argamsi. Amiin. Ashee kana seera. Jedhiga. Bar du'aayi nama garaa qabu ni taatii ni qeebalamti jedhan kanaaf godhi siin jenne. Du'aayi nama garaa qabu ni qeebalamti jedhan yaada muraasa isa hunda Rabbi isin haa guutu. Amiin. Itti fufi. Natti tolee jira. Ay bagee. Akkasuma beektaas. Miidhamtee jirta. Haganuma beektaan kan hundi sii godhee ati jechuma takkaa sana dubbattee ustaa. Yoo nama du'aayi sii godhuu eegale boocheen callistu waan ta'eef jecha. Inumaa haama'ume callisu. Danda'aa baay'ee. Ayyee. Kanaafuu gaa akkasitti gaa hunoo akkana jirra. Egaa akkuma nu argitan kana qophiin gara manni keessa amma osoo agartanii mana jechuun zibirriq jedhee jira sirreessaa jirra waan ta'eef har'a guyyaa dhumaa sirreessinee borfaa jennee soomannee faxara irratti wal argina jechuudha. Kanaaf faxara irratti kana booda yeroo faxarus yeroo wantoota garaagaraatiin ji'a kana waan dabarsin hunda viidiyoodhaan isiniif dhiyeessina. Maaliifuu yaadannoodhaa bara baraanis yeroo hundaa yaadannoo ta'a waan ta'eef. Yaadannoo ta'a waan ta'eef. Amma amata kana mucaan kiyyaa nyaanni ilmoo kiyyaa mucaa fi muciyyoo ta'uu beekne. Addaan hin beekne ilma dhiira ta'uu fi dhalaa ta'u garuu Ramadaana booda adda baafanna isinitti himna. Beekaaf dhisne. Ana gadalatutti hin beekne. Inshaallah baatii Ramadaana kana keessa akkana nuti dadhabuu argee ni harkaa miti reebooda viidiyoo kana. Haga waan afaan isaa godhu ni harkaa jechuudha. Ani waan akkasiin godhe. Ati mucaadhaan waan akkanaa jettee waan sun godhe. Egaa akkuma argitan kunoo mageen amma dadhabuutti dadhabee jira jechuu jalqabdee jirti namni ji'a sagal dadhabe jennaan isiin gara ji'a jahaatti dadhabee jira eegaltee jirti. Boodarra waan isiin taatu waan hin beeku. Maaliif akka ta'e hin beeku hojii akkan dadhabee sammuna kana. Gin maaliif akka taate hin beeku. Yaa isintu beekaa warri duraan waan akkanaa beektan ilma argattanii beektan yookaan ammoo namoota irraa hubannoo qabdan barreessaa fi maal akka ta'e hin beeku jetti. Maal gochuu qabdi? Ani akka jedheenitti nyaata nyaadhu bishaan dhugi aannan dhugi kanuma jedheen ani. Isin ammoo waan jettanii ni balleessa jajjabina namaa kenna. Jajjabina dadhabee jechuun bar jabina dhabuudha. Wantoota akkasii sun ammoo jajjabina siif kenna qaama si jabaata waan ta'eef waan hundaayyuu caalaa atis strong taatee sochoota jechuudha. Kanaaf nyaata nyaadhu sirriitti kanuma. Doktorri xiyya kana na ajaje. Ana doktorri si mana keessatti. Isinis waan na ajajan ilaala. Akkasitti gaa baga ittiin isiniin gee isiniin jecha Ramadaana khayrii Rabbi nuuf haa godhu. Warra guutuu amataa deebi'u Rabbi nu haa taasisu. Warra deebi'ee haadha fi abbaa keenya wajji soomanis nu haa godhu hunda keenya warra biyya namaa jiru hundaa'u. Amiin. Du'aayi godhii itti geessi wanta jenneeti. Eshi
Egaa du'aayin isaanii hanganuma du'aayin xiyyooma tareefsni godhe santu jabduudha isin jabeeffadhaa. Akkasii teetirra xiyyooma santu jabduudha. Walaa xiyyeetti xiqqoon godhe sanaa sarara jabduudha. Qeebalamtee waan taateef jecha. Ramadaan Kariim namoonni dhaga'een hundi keessatti namoonni dura isin jedhin ammas kaaree dhuftanii yoo jiraatan Ramadaan Kariim baga isin ga'e baga nuun ga'e. Kana booda walitti deddeebina jenneetiin jirra. Ammaaf asumara dhaabnamoo itti fufna. Waan dhaammachuu yoo qaba. Egaa wanti aan dhaammadhu hin jiru kan biraa dhiifama isin gaafadhaa namoonni isin mufachiise isinis Afoonaan illaa ilmaan afuwan lillah. Muslimaa hundi keessanuu isiniin jecha. Atillee afoon. Akkasuma ortoonni keenya kan kiristaanas kan isin balleessanii jiraate afoonaan illaa dhiifama isin gaafadha jechuudha. Hunda keessaniyyuu muslimas ta'ee kiristaana hundaayyuu akkasuma ji'a kana booda bal'inaan walitti deebina waan ta'eef wantoota garaagaraa isin bohaarsu kan ortoonni amantaa kiristaanaa duraan nurraa baratan ji'a soomaa kana booda walitti deebina. Hangasiif ammoo qophiilee keenya kan soomaa kan waan tokko kanniinuma nu hordofuudhaan barumsa irraa fudhatan isinis ta'e waan ta'eef. Waan adda addaa gaafachuufi. Namni amantaa keessanis ta'uu baatu wanta tokko barumsa irraa argattu anis keessanirraa barumsa argadha jechuudha waan yoo dhageeffadhe. Homaa miidhaa hin qabu. Kanaaf akkanumatti wal hordofna qophii keenya kan itti aanuun hanga walitti deebinuuf nagaan naaf tura fayyaa ta'a koomantii jalatti yaada keessan barreessaa namoonni haaraa taatan subscribe godhaa akkasuma kan isinitti tole like tuqaa bye bye. Nagaan nuuf tura hedduu takka isin jaalladha Ramadaan Kariim.